galanni waaqayyooti faata'u mee boqoo keenya gadi qabannee akka waaqayyoon nutti dubbatuuf waaqayyoon kadhannaa waaqayyo gooftaan irra nutti dubbata maqaan isaa bara baraan ulfaatu. Ameen. Obboloota koo yeroo baay'ee waan dubbachuu barbaadu namni namatti dubbate nama gargaaruu dhiisuu hin danda'a. Waaqayyo garuu yoo namatti dubbate nama gargaara. Namatti dubbate callu malee sagaleen maaliif sagaleen waaqayyo humna hojjetu of keessaa qaba isa ta'e. Sagaleen waaqayyo gaafa dubbatamu nama gargaara, nama fayyisaa, isa dadhabeen jabeessaa, isa dhukkubsateen fayyisaa. Walumaa gala sagaleen waaqayyo humna hojjetu of keessaa qaba. Maqaan waaqayyo bara baraan ulfaatu. Namni garuu namaan aizoo jabaa dhumanii bakka itti malee kana rakkoo qabu gaafa namni achi bukkee immoo yookaan gaafa ni bilbilu ani kun akkasitti bakka qoyimee jedhe waaqayyo garuu dhaqitti dhaqi kanatti illee qoyimee xiqqoo hin jedhu ani biisii na jira waaqayyo yeroo hundumaa waaqayyo dhaqeedha yoo dhimma itti waaqayyo akkamiin godhe itti malee Yesuus geetaa no. Itti akkamiin godhe gaafa itti yoo galaa kan dhaqi qabi kana illee immoo gaafa qabu bira geessu immoo qoyimee no Yesuus hin jiru waaqayyo bakka qabi nan qabeedha qabu gooftaa Yesuus Kiristoosiin inni akkas jedhu sagaleen waaqayyo nutti dubbata. Ani dhugaa waaqayyooti waan dubbadhu qabu waaqayyo garuu waan natti dubbatu qaba waan itti dubbatu qaba. Maal godha egaa waaqayyo nutti dubbatee naan dhugaa. Kanaaf natti dubbadhu jedhame anarraa waan tokko maqaa Yesuusiin hin dubbatanii. Waan tokko maaliif ankoo homaa baadhima baasuu hin danda'u. Sagaleen waaqayyo garuu baroota keessatti waan nutti dubbatu sa'aatii kanatti waan qabu isa sana akka nutti dubbatu nutti dubbadhu jenna sagalee waaqayyo. Garuu mee isa dura iddoo tokkoon dubbisame seera boqonnaa tokko isa jiruuni dubbisa boqonnaa tokko lakkoofsa tokkooti kaasee amma 7 isa jiru akkas jedha. Isa amma isuma 7 jiru lakkoofsa tokkooti 7 isa jiru dubbisa akka jedha. Sanyiin Israa'elii warri achitti hafanii dhiifama jaarraan kaasame jaarraa. Barri isaanii keenyaan Yoosef obboloonni isaa hundinuu dhaloonni bara sana keessa turani hundinuus hin du'ani. Sanyiin Israa'el warra achitti hafan garuu wal horanii baay'atanii gurmuu baay'ifatanii guddaa jabaatanii biyyicha hin guutanii. Ameen jedhame. Sanyiin Israa'el warri achitti hafan garuu wal horanii baay'atanii gurmuu baay'ifatanii guddaa jabaatanii biyyichas hin guutanii. Amma immoo seera uumamaa boqonnaa 46 itti dabalee dubbisame. Seera uumamaa boqonnaa 46 lakkoofsa tokko isa jiru dubbisa akkas jedha. Kanarratti Israa'el waan qabu hundumaa fudhatee ka'ee Beershebaa dhufee waaqayyo isa kan Isiyaaq abbaa isaatii fi aarsaa qalamu hin dhiyeesse. Waaqayyo mul'ata halkaniitti Israa'elitti Yaaqoob jedhee dubbate. Ani immoo kunoo asaan jira jedhe. Gooftaan ani waaqayyo inni kan abbaa ani waaqayyo isa kan abbaa keetiiti. Ani achitti saba guddaa akka ati taatu waan an godhuuf biyya Gibxitti gadi bu'uu hin sodaatin. Ani si wajjin biyya Gibxitti gadi nan bu'a. Deebisees achi immoo deebisees ani si wajjin biyya Gibxitti gadi nan bu'a. Deebi'ees olii sin fida. Yommuu ati duutu Yoosef ija kee walitti siif hin qaba jedhee. Ameen. Waaqayyo abbaa keenyaatti uumaa keenya maqaa gooftaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Yeroo nu laatte kanaaf yaa Waaqayyo sagalee caalu sagalee gaarii nutti dubbachuudhaaf yaa Waaqayyo gooftaa yeroo nu laattee walitti nu qabdee gidduu keenya waan jirtuuf amma sagalee kee nutti dubbachuuf waan jirtuuf si galateeffannaa maqaa gooftaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Sagaleen kee immoo sagalee nama fayyisuudha. Amma Waaqayyo sagalee kee kana nama fayyisu dhaga'uu dhufneerra dhoowwaa malee maqaa gooftaa Yesuusiin nutti dubbadhu. Wanti immoo sagaleen kee kun akka hin dubbatamne dubbatamee akka hojiin hojjenneef immoo ana keessa goree lafa kana keessa yaa Waaqayyo qilleensa kana qabatee iddoo adda addaa goree sagalee keetiin mormuu kan barbaadu yoo jiraate immoo amma maqaa gooftaa Yesuusiin gadi baafnaa gadi ba'u. Maqaa gooftaa Yesuusiin wanti sagalee keetiin mormu sagalee makee kanaa nama iddoo gadaadhisu. Nutti dubbadhu. Galanni siif haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuusiin ameen.
iddoo nama dubbise inni tokko inni jalqaba dubbise meesni garwas marraati qabadhaa seera uumamaa boqonnaa 46 tokko amma afuritti isa jiru eddasi immoo seera ba'uu waasiidhaan sinii kenna eddasi immoo seera ba'uu boqonnaa tokko lakkoofsa tokkooti amma torbaatti isa jirudha wanni nama dubbise asirratti mata duree garaa garaatti kennachuu hin dandeessu bitta kanatti ani garuu ituun gara mata duree kana kennu nagini obboleessi koo sagantaan kun dhugaa asirra dhaabatee soo kun rakkisaadha sagantaan kun naagine muusaa tureera sagantaa kana obboleessi akka naagine kaasee dursee sagantaa kanatti qophaa'e torban lamaanirraa garuu gaafa lafa kana dhufu obboleessi koo immoo andara tanyasa unity andara tanyani wa andara yalam te bakka isma lalabechu ani modu gara polisi ko makko ga tan labisa net solide wa bay wa kayyo baye isabise wanta baye mara bara tunan do tera lagi fadde bal garu sawe ro baye ne te arate de so wa kayyo jabade de ngene bisa wala ne bisa mane wa kayyo amen bayi sama wa kayyo amen kana jijjiru barbaad gaaf jijjiru kan barbaad aanatu waaqayyo ro jaalima maaliif jijjiira ittuma koyam torbana raamota innoneeni isa amma dubbadhu dubbatirata asirratti qabanan jechuu barbaadu waaqayyo waan dubbatu qaba sabiteefi yeroo tokko wanti dubbatamus wanti godhamus nama garuu isu danda'a annuguma sirritti ma nuyi famma mata dura balessi ko jira waaqayyo siif jinjira hay ani mo waaqayyo sirraadii jinjira ne qophaa'e waan waaqayyo wajjin jiraatu waan waaqayyo wajjin jiraatu gaafa yaada buraaqee gaafa teessanii yaadanii anaafisanii fi lallabuun hin barbaachisu maaliif akkasii dhabeettu waaqayyo biyya kana nuuf dhiye biyya kanatti immoo walii keenya nuuf kenne dhaan nu eebbisee hojiin nu eebbisee isuma dabarsee immoo manaan nu eebbise kun maqaan isaa eebbifamu warra bara waaqayyo maddi lafa na dhumni yaada hoggaashaan dhugaa dhufu jiraadha waaqayyo ittumaa nu dabalee ittumaa nu eebbise malee ganaa lallabaa waan nu barbaachifatu bakka garuu maali waaqayyo dubbata dubbiin tokkoof lamaan jabaa jedhanii sagaleen waaqayyo mata duree kana jijjiiruu dee maaliif itti wabeettu yoo akkanuma ta'e yoommoo mistirri kun jalaa dhokatee maaltu beeka kan aadaa hundumaa jiraachuu danda'a kan jiraachuu waaqayyo immoo haalli inni keessa jiru sana jiraachuu waaqayyo immoo jalaa dhoksee immoo yoo na sammuunsa gaaffiitti ta'e kan jiruma jiraachuu danda'a waaqayyo nama tokkoof hin dubbata nama tokkoof konfiraansii qopheessa waaqayyo kanaaf ani jijjiiruu waaqayyo jijjiira dee gaaf tokko akkas ta'e maqaa isaan yoo ta'e nama baay'ee beektu amma kun tasfooniin fa'aa jiru ijoollee naannaa keenyaa namni tokko nama baay'ee guddaa waaqa hoteelaa hojjete baay'ee guddaa akka godina keenyaatti baay'ee guddaa godina ta'uu danda'a. Gaaf tokko namoonni mana jala dhaabatu bokkaa yennoo roobaa jiru inni immoo tilaa sira kaatee jiru tilaa maayini hojii isaa irratti waan bokkaa namarraa yookaan bokkaa namarraa qaba yookaan immoo namarraa dhoobni geeddi fi kaatee jira. Gede abi kat bukan. Tilang gede lagi. Tilang gede akak bini baik. Nama cukup tilang ada pada jaga dia dua mana. Bukan bukan berlalu, bukan ada berlalu. Nama cukup bukan mau baca lagi. Baranda kalau bukan baca apa lalu. Nama cukup tilang sudah kata bukan ini biar jadi bukan lagi. Ini kan namanya tu kalau boleh tilang ada jadi lu mereka dia. Nama pun yang kata lama terus aku bakal rawat sini. Kenapa sama waktu yo na na sini kan? Aku buat nama buat jira waktu ini mana lagu nomor bagus. Jira tu waktu yo pula tergajar. Amen. Walaupun yang mereka itu mana nuti bete, nama yo saya video mana nuti bete. Amen. Kalau mau guna video, nanti tu kita lagi nak tunjuk tu guna video. Yang siapa kau saya siapa kau mana bete. Amen. Nama kalau rumah ni cerita kenapa? Anin jujur wakil orang cari ni mana mereka yang berada di hadis. Macam tu yang boleh kalau lupa jisa. Amen. Kenapa? Juga nanti Israel
wanti cuma soora yuu qaba. Utuu Yaaqoob Gibsitti kan hin bu'in eenyutu kan hin bu'in? Yoosefi kan hin bu'in ituu kan lalabii Yoosef lalabuun kee immoo mala turee nuti. Utuu Yaaqoob kan hin bu'in Yooseftu kan hin bu'in. Yoosefin karaa baasee waaqe. Yoosef duukaa dhaqee Yoosef wajjin ta'uusaa mana mootii keessatti mul'isee mootiin baqa Yoosefin jaallatee mana mootii keessatti seerata mana mootii godhee yeroo beelli biyya hojjete Yoosef minaan chaba chaba. Warra Gibsitti lafaan waan garagaraan warra iddoo garaagaraatti minaan gurgura Yoosef. Yoosefin kan ibsu waaqayyo qixa kanatti eddanaa booddee beelli ta'e biyya lafaan gaafa ta'u Yaaqoob waan tokko dhagee yaa ijoollee biyya Gibsi keessa minaantu jira jedhanii dhagaa gadi waati minaan nu bitaa qotaanii gadi. Amma gaafa nichi gadee fuudhaqanii minaan isaan gaafatanii lakkaa Yoosefidha kan minaan gurguru garagarsitti gadi lammaffaa hodha gadi jalsuni achi booddee hin bareetti mul'ate Yoosef obbolaatti mul'ate mootiin akka obbolaa Yoosef achi dhufan dhaqee isa dhageetti jedhamee dubbisu baay'ee ittiin tollee jedhe mootiin Yoosefin jaallate suni akka obbolaa Yoosef achiidhaan dhageetti ittiin tolle amma kanaaf Yoosefin waame yaa Yoosefin amma obbolaa kee kana ergi kanaanitti lafa Yaaqoob jirutti dhaqanii abbaa kees obbolaa kees waan hundumaa waan qabanii fidanii haa dhufanii ani immoo lafa caalu waan bar cooma biyya Gibxii nyaatanii dhufanii. Haleluuyaa. Maaliif fuudhanii sokkoletee beekuun jibbee jaalladha. Kanarratti inni kee dhaqee Yoosef takkina Yoosef dhaqee obbolaa isaatti himee amma dhaqa abbaa koo fidaa dhaqee waan barbaachisu abbaa isaaf harreedhaan tuqqodhanitti minaaffee isaaf kana keessaa waan garaagaraa kennee obbolaa sanatti waa kenne keessumaa immoo Beeniyaamin caalchisee kennee biti karaatti immoo qolatti hin boone dhaqa abbaa kootti himaa kottaa dhaqa biyyaa kottaa fardeen isaatti dhufan konkolaataa duuga erga. Amma si deebi'ee kan Yaaqoobitti waan tokko Yaaqoob amma Yoosef lichiraa isaa hin beeku du'eera yeroo obbolaa isaa sila gaafa gurguran du'eera dhiisanii dhaqanii Yaaqoobin Yoosefin agarree dhumeen akka nama du'ee ta'edha iddoo sanatti inni iddoo sanatti maal akkamitti naman ilaa kunoon kennaan sii kennee fardeen konkolaataa kunoon nuu fidee si ergee kottu biyya Gibxitti gadi bu'aa jedhennaan isarratti amanee Yoosefin lubbuu isaatti deebi'ee Yoosefin ijuma kootiin argee yoon du'ee nagaa beeksa Yaaqoob. Akkasii achi kee Beershaabeetti ol bahee Beershaabeetti dhaqee waaqayyo faarsaa dhiyeesse maali faarsaa dhiyeesse beektusi waaqa Yoosef jiraachusan waaqa keessaa jiru waan ta'uun beeku gana waaqayyo gara Yoosefin shuumuudha waan biraatu hin ta'in amma akkoo minaan kun bitamee gidduu kana iddoo minaan bitee naanna'atu hin ta'in amma waaqayyo Yaaqoobinis gadi buusee eebbisuuf cooma biyya Gibxii nyaachisuuf amma waaqayyo dubbachaa jira Yaaqoob gara waan tokko hin gale ammas waan tokko sirriitti bakka kanatti Yaaqoob gaafa naarsaa dhiyeessu Beershaabeetti chorbe gaafa naarsaa dhiyeessu waaqayyo waaqa isaa dhugaa dhiyeessu waaqayyo abjuutti mul'atee reqxa nama dubbate mata yaa Yaaqoob bitti jedhe yaa Yaaqoob kunoo san jira hin sodaatin biyya Gibxitti gadi bu'u hin sodaatin ani si wajjin hin ta'a sin baay'isa saba guddaa sin godha yerootti duutummaa Yoosef immoo ija kee walitti siin qaba amma gadda dubbii tokko jira kana waan agalee ergaa meeqa jira maqixa kana waaqayyo kun ilaamee bolota gubaadha dhoksaan waaqayyo yoo waaqayyo namaa gashuudhaa baate baay'ee rakkisaadha waaqayyo tokko tokko yaa boleessa koo paaster ati nama guddaa taata ani kun akkasii si godha paasteriin nama kee meeshee guddummaan hojiirraa kee ogaarraa kee lolatti ka'a yaada waaqayyo dubbatu gargar baasni hin beeknu taanaan bara kana yaada waaqayyo dubbatu gargar baasni beekuu dadhabuudhaan inni dubbatus gargar baafachuu dadhabuudhaan rakkina baay'eetu jira. Amma Yaaqoobitti maal jedhe biyya Gibxitti gadi bu'u sodaatiin si eebbisaa saba guddaan si godhaa achi immoo si deebisaa kanaanitti jechuudha Israa'el ijoo Waaqoo jira jiruudha achuma immoo laayini mata irratti immoo yerootti duutu immoo Yaaqoob ija kee walitti siif qaba namni gaafa duubaallee isaa godhame yeroo nama kafalan akkasii nama akka wanti akka godhame ija baallee ija keetti walitti si deebisaa asii yoo si deebisa walitti si deebisaadha asii immoo duutaa waan hin argaan akkasii. Bana lebi. Ati gadi buusu laati siin jiranta. Indi ebita. Nama guddaa laatan baay'atta. Wali immoo deebitaa kanaan itti siin deebisaa. Amma immoo lati duutu wajja galatti siin qabaadha. Maayeen ergaan akkasii. Hin sobaa waaqayyo ta'e naki. Kanagaa hin sobu waaqayyo jedhan. Hin soba mana immoo kan jedhe dubbata hin soba jedhan. Yaada waaqayyo dubbatu beeka bolota. Ameen.
afura waaqayyo dubbatu miija. Ameen. Akka jechuun zaman na jireetu waaqayyo yeroo tokko anumaan kan raawwatu dubbata. Dhala kun kan raawwatu dubbata. Dhugaadha kun. Beektu kan anumaan kan raawwatu dubbata. Dhala kun kan raawwatu dubbata. Waan nama raawwatu dubbata. Waan bara gadi dubbata. Waan bara dheeraa waan bara dhiyoo. Amma dubbata ammayyuu immoo waan fayyadu dubbata waaqayyo. Dhugaadha kun. Kana beekuun baay'ee barbaachisaa mana waaqayyo. Afurri waaqayyo dhoksaa mana waaqayyo keetti namaan galate waaqayyo nama barbaachise. Akka jechuun samaa irratti beektu Yaaqoob jechuun Yaaqoob maqaan jira Israa'el sana Yaaqoob sana iddoo sanatti lachanuu waamu jijjiiree sababa ta'e biroo ta'u. Yaaqoob jechuun akka jechuun Yaaqoob yeroo sana dhagaa akkasiin dubbifatte iddoo tokko sii kenna. Sabni Israa'el uumama 47 kaasanii yoo dubbifattani yeroo sana Israa'el kan jedhamu Yaaqoob lubbuu meeqa duwwaa dhabeettu lubbuu 70 Yoosef isaa dursee Gibxiin jiru wajjin lubbuu 70 ture jechuudha. Ijoollee dubartootaa fi ijoollee dhiiraa malee jechuudha. Amma akkas jechuun isaa Yaaqoob achi dhaqee inni hindoo Yoosef iyyuu hindoo garuu achitti wali baay'atanii ololan suni Israa'eloonni baay'atanii ololanii gaaf tokko Kanaanitti hin deebi'u jechuudha. Inni attaa nama guddaa taataa biyya sinnaaltaa achi moolan si deebisa hinduuta Yoosef ilma jechuun si deebisa inni jedhee achi naqu Yaaqoobin baay'atu Yoosef Yaaqoob adda duwaniiti warri bara sana jiran hundumtuu edha qixxammaamoo isaan inni warri bara sana jiran inni immoo qixxa qabee dhabeettu seera ba'u lafa nama sinii kenne seera ba'u boqonnaa tokko amma torbaatti yoo ilaaltanii isaan warri sun Yoosefis Yaaqoobis warri jiran sun hundinuu barri isaanii keenyaan du'anii ta'e warri hafan sun immoo walolanii baay'atanii jabaatanis biyyicha guutanidha. Ameen. Amma dubbiin ni dhufa gaafa. Amma kanatti ammoo waan tokko jira. Akkuma jedha mootichi gaafa Yaaqoob Yoosef ijoollee lubbuu 70 kan fudhatanii achitti gaafa galanii lafa caalu waan barbaachisu hundumaa kenneef. Maaliif waaqayyo Yoosef ijjiin qeensa butee? Waaqayyo Yoosef ijjiin qeensa butee? Lafa akkuma jedhan kenneefi Israa'elin taa'ee walaranii hin baay'atan lafti nagaa. Gaafa lafti nagaa of eeggataa bulu. Ameen jedhaan. Namni mi'am gaafa si tabbata wal deemu yaaddaa jiran. Gaafa tabba deema yaadda'u irraa gaafa dachaa deeman turre nama yaaddisa. Gaafa tabba bitan dachaatti boqochuu jira kana. Dachaatti gara boqochuu jira kana namni tabba irraa biigeessi gadi ba'u dachaa yoo ilaalu dachaa gaafa boqochuu fedha baadisiisaa jechuudha. Lashadha angaaf tokko biyya keenyaa humna naabaa aduu badaan beeku namoota gurguddaa saayii tokko magaalaa yuunivarsiitii deemnee dhufna aduu saba qaama walitti kuba lafa onaas miti. Hennaani akkasuma deegaa gama kanaa argaa tokko jedhee akkas ta'anii isaas nu guddaa muka biraa xinnoo dha muka tokko jala akkas gorreenaan inta ta'an ayyaatti maallee ishee qomotti kenna akkuma siree dhaan bu'uun qomotti kee bakke. Namni kau dia juga gara tak berani dia berapa. Namni kau tu pun betul jangan yang bawa juga. Dan jangan apa bukan tapi kau tapi dua juta turun kau tak pernah jalan tu kali. Amma sambil saya lama oke warung cuma tiga isani cerah lalu ni warung tu boleh. Amma kan warung, amma warung berani. Kan sini betul kan senang gay, lupa tu orang batam ini nak dibayar. Sambil Israel gava biam seribani, lupa mereka Iran ni lupa. Kumata mati baca. Thorbat mati lupa kan lupa kumata mati baca. Ini wak kau selalu lupa deh. Karena acit tiga dibuat juga saat acit wak ayo ya kau baru sangka dibuat ni sabak kabuti wak kau sani wak jinjira. Motif sama jadi warung cuma beri rapi etik nejo. Acit sani ABC. Amma ga lafat rakina dulu. Seera ba'uu boqonnaa tokko lakkoofsa 8 kaasaa ergaa dubbifadha. Seera ba'uu boqonnaa tokko lakkoofsa 8 kaasaa kan batu dubbisine. Ishee kana nama dubbisi. Saddeeti kaasee seera ba'uu. Ergasii immoo
mootiin haaraan Yoosefiin hin beekne tokko biyya Gibxi irratti hin mo'e. Mootichi saba isaatiin ilaa namoonni Israa'el kun guddaa baay'atanii nutti jabaataniiru. Egaa isaan kana caalaa akka hin baay'anne gochuudhaan kottaa afshaalummaadhaan isaan hin baqannaa. Isaan hin qabannaa. Kana achi lolli yoo ka'e diina keenya bira godhanii isaanis nu lolanii biyya kana keessaa hin ba'u. Waaqayyo si eebbise. Agartuu gaamma amma sila mootii Yoosefin beekusi waan hundumtuu yeroo isaan dubbatan lafa gaarii kenneefi sabni kun waggaa 300 wayi inni isaan itti baan waggaa 300 fudhachuudha. Amma sanatti waan tokko rakkin hin jiru hojjetanii galuu walooruu baay'achuu jechuudha bakka hin baay'atu. Gaaf tokko garuu gaafa yeroo waaqayyo ga'u maal jedhee sila Yaaqoobidha waaqayyo achitti si eebbisa garuu achi isaan booda immoo kanaanii tole si eebbisatti jedhamani gaafa guyyaa waaqayyo ga'u mootiin Yoosefin hin beekne tokko eebbifame. Mootichi gaafa namu ija isaa bane waaqayyo ija isaa gaafa nu sabni Israa'el baay'ee baay'ee kumaatama 100 jaallatame gaafa akkasittiin ilaalu sabni kun jedhe saba sanaan baay'ee baay'atanii jabaatanii kanaaf yoo sabni kun amma diinota keenya bukkee godhanii ennaa yoo diinonni keenya dhufan achiin nutti deebi'anii isaan nu lolanii biyya keenya keessaa hin ba'u akka kana hin taaneef kotta afchaalummaadhaani isaan afchaalummaa axxummaa jedhama. Afchaalummaadhaan yoo irratti qaama. Saba irratti qaama afchaalummaadhaan. Haxxummaadhaan saba waaqayyo irratti. Saba waaqayyo si wajjin ta'inna afchaalummaan isin waan barbaachisu hin danda'u. Ameen. Ni cokkaarraa ko kalee ko waaqaa namni cokkaarraa kalee kibni waan barbaade dhufe waaqayyo si wajjin ta'inna sin danda'u. Ameen. Waaqayyo gooftaan si wajjin haa ta'u. Ameen. Waaqayyo si wajjin ta'inna ni gaabbarisa. Ameen. Yaa hundi afchaalummaa irratti qabu. Waaqayyo kana isa walitti dubbate jira. Yeroo Yaaqoobitti dubbate mootiin kun jira. Mootichi hin jiru inni gaafas Yoosef hin jiru. Yaaqoob hin jiru. Waaqayyo garuu dubbatee sobu dubbatee sinirraa raawwatu baroota keessan namoota jiru wajjin qabu isa raawwata. Ameen. Amma inni waaqayyo inni isaan afchaalummaa irratti kaan kun warra galee isa karaarraa miti warra asitti dhalatee baay'ate warra jabaate warra lafa guutan. Mucaan koo Ebinezerii fa'aa moonaa bahinsan. Dhugaadha. Asuma biyya akkas ta'e waaqayyo si fidee akka boraa si deemnisi. Nama asitti maallaqni wanni jedhee as. Amma gaarii bidda Ebinezerii kan itti dhaqee badhaa gaarii olaati. Afchaalummaan irratti kaan saba kana irratti booriin ba'u diinota ba'u hin ba'u dichanii ba'u malee. Ameen. Saamanii ba'u malee. Yes. Saamanii ba'u. Akkatti hojjetanii yoo waaqayyo koo gadi bu'aa tokko laasaa deemsifne saamanii warqee maaliif natti nama qabu lafa gurguranii yoo. Yesuus geeta. Ameen. Ilaamee bolota kun achis ni ilaalas waaqayyo ni ilaalata. Waaqayyo gooftaan ajaa'ibsan barbaachisu. Ameen. Waaqayyo ni ilaalata. Tolasaan badhaasaan minaaminti. Waaqayyo jakkoo bareedaadha. Ameen. Namni barbaachisu jechuun maaliif namni barbaachisu mootii maaliif mootii dabarsee miti kennee waaqayyo. Miti. Yoosef hin qabne naacha macha kutaa'e. Kan seerratti Yoosef hin macha. Biyya yoo ga'e. Biyya Gibxi ga'e. Wayi obbolaan godhe gurguranii ani falaqabu maalitti godhe Yoosef yeroo gurguresish yeroo sabaa qollee jiru waan tokko dubbadhame waa gargaarsa waa qambas. Yeroo waan dubbadhu seenaa miti taaratiin dubbadhate waan gurguretti. Dhiyeessu waa dubbadhate. Gaariidha. Yeroo makiinaa gadi galtee ani koo paayileetii deddeebisaa ture malee lafa baanii ture waa gaddu itti gadi dubbachaa ture konaan bartee waa jaalladhiidha. Makiinaa waa ture malee dhugaa waan tokko hin godhu. Waaqaan ati dubbata gola wajjin dhabee jira. Ameen. Yesuus geetaanu. Ameen. Waaqaan maa jira doona. Amma ana kaala isin ibsu nama malee ofii qotiyyummaa akka sana ta'u garuu. Akkasii na shakkaatti yeroo tokko roobni jiru waan tokko irratti yeroo itti waan yeroo gaarii buna dhuguu yoo galee nama laphee daawwan akkasii achi ka'ee immoo kamitti jedhanii fidan malee garuu wanti jiru raawwate koo dubbate maqaan gooftaa bara baraan ulfaata. Ameen. Waa'ee diibii immoo miti waa'ee diibii dhimma isaanii waan biraadha. Innaa eebbifame.
Narumuni namale. Ba sabni ma ko samay ko mala kolpai. Iko ammes desa ni wae so boloji ke tere desa chiman wae wone bate wae saimenti wae muchanu kubu wae muchan malo to wae. Orketi isas. Ran amaga wae kana majinjira tinani kasiden. Muchatu ko tu change magani. Muchadi ra ko muchadu ba. Wa sirri daga amma wajin jarin. Inna mucaan kuni wanni beetu loosoo beetu baay'ee namoonni baay'een sachoolleen bakkee taphatan beetu ulee darbatanii mucaan kun tinnaadha utuu loosoo kana loosanii ija isaa tokko jaamse ulee ishee hafte mo'aatu jaamse hin jaame mucaan kun isa jaame bakka jeerchi keenyaadha baay'ee waaqayyo mosa eebbise waaqayyoon hin jaallataa sooloo faarfataa hin barreessu akkamattiin sooloo faarfataa kwaareejii faarfataa raajii dubbata abbeessa hiyyeessa ejisiraa hojjeta birrii harkatummoo inni agachiisa indegana abbeessa mana jaaree ofiisaatti immoo waaqayyo si eebbise bakka nama waaqayyooti bishaan xinnoo tokko dhagaamee qomaa ceema jaamaan isa jechuudha waan jiraata jedhu waaqayyo waaqeffata jechi mageenya gaafna waachuu naan gaaf tokko akkaataa sin beeku waaqayyo akkanatti dubbate hin beeku nama dubbate hin beeku mucaan tokko immoo safaruma geeshee immoo mageenya bira ishee sinu waaqayyooti maatiin ishee sinu maatii garraamii tokko beektii miti maatii tokko maatii garraamii waaqayyooti jiraate naan mucaa kana gaafatate toleette isheenis amma toleette olii farramanii waa riisi baasuni re farmaa isaanii cheersii gashatanii ta'an amma sanii masaba silaa garaga achi gaafa galtu amma gaanna gaana Malano, macam mana kamu? Jumpa lagi con sini tau. Malah kalau macam mana tu? Mali, ya tu tu kan? Alo, ayah mereka kami kata. Apa yang tu jadi kali ni? Kami nak, ya sini nak. Dia juga ni, kami jama kan? Asyik tu jama dah malah ni jama minggu. Makai wajib jelas. Akan itu kasih nama cakap, nanti mana mana dah uli, sat korang kaya, salah korang jangan kaya bahasa ni, kau tu itu apa na, ane ada muka sih, akan nanti wakai you mana saja, nanti mana wakai you tanya mesti, you tanya mesti, kamu tu korang kena buat aja nanti wakai, tu korang kata orang biar, kamu koi kata sih. Artinya ada cik, kalau tidak jelas, kalau bukan kalau cakap tu sisi berbalik, ni biar apa? Nampak wakil tu ishi, malu ya le, kau tuncer lah firman ini, berarti kan nombor atau apa ni firman tadi kiri kalau cerai berita berarti enggak, hamba kita tahu ya, tadi kita berarti kan, Cina saja mencerita wakil macam tu saja, mana tiga ni, endokut, kini kita, ati bayar, kini tu konjur. Farmasi kini tu betul kan? Bayar lagi kan? Ini betul. Macam ni, keso batin ni muara kim berapa ada kita habis kan? Farso nak habis kan? Itu sedang. Farso haraki bayar kim ber. Azkam muda ini betul. Mana orang cakap ini farmasi macam tu kini tu konjur. Cengkir apa kan? Sima setika tu dah waga waga kucurwan. Moti kan memang aku cakap, oh masalah kita saya, why moti kan habis nak kaya? Sahabat saya ni rati kaji rumah tinggal, apa saya rati kaji? Amba budi ni saya kata. Enak, cingki gabaru. Esa regre. Asano politio, asano riau, ara ke forso bide tiga sih. Cingki tu faham ni kan kalau ada, itu lagi dia mahu. Kau tuan kan ada sini ada. Kau apa yang you ada jalan kau ni dah. Eso rumah itu kan. Acu jadi kita tu. Aci, asyate enares sani dekso dikalani. Farsom pas, araki pas, mana saya dikalani. Mucah ke ni rumte gabra tu mucah di rala polisi. Zero. Mucah di rala polisi, ijodoh orang hebat. Apa jadi kita? Makasih tu nasum berbaca semua. Macam cuma berbalik, wakil tu macam tiada akadat wakil tu malu lebih. Ugar aku. Malaku berbalik, malaku berbalik, kau berbalik. Yo berbalik macam betul nanti kasih berenda. Yo berbalik mungkin esok nanti kasih berenda. Moti pun di kamar tu, amma sama saya nanti kasih garu, ya nanti kasih oh, amma pun ini sekabat. Amma pun ini sekabat ada ni. Amma pun ini sekabat. Amma, ini ada apa semua ni? Ya, semua kita.